Arra sagadhee tokko gadhee nama jala deemtee arraba gadhee baaftu tokko ofiin dhufe. Gadhee jechuudha. Ofiin eenyuun jedhiin atis kaleechuman turte. Mucaarattis biraankii hojjedhu mana barumsaa galchi sareetu tokko surumaa. Sareetu saree namaan jedha. Okay? Sareetu saree namaan jedha. Namaan. Eewni sareen jechuudha sii jechuudha. Saree waan taateef saree namaan jette kan nama namaan jechuun dandeessu waan ta'eef. Sareen tokkoffaa wanti ishiin gootu beektaa mana nama gaarii seenti bara. Mana nama gaarii seenteeti haati dubartiin gaariin okkotee afaan hidhatte maal gooti sareen jiksiteet nama sana sareen mana ishii seente gannatti akka jedhan gooti jechuudha. Kanaaf as jala seentee sareen likiskisiin meeqa waan argite naasa'iin. Ishi har'a kan hin deebisuuf dhufeenyu seete ishii nama jala seentee saree namaan jettu tokko ishii barsiisi cobboonsi qaba maal ta'i. Lammaffaa immoo ishii biraankii irratti hin hojjetin hin boochisin waan isa eegu kaleetis akkanu. Maal beekta waa'ee kalee natti? Ani sitti himnaani malee. Maal beekta waa'ee kun? Tokkoffaan gadheen sareen iddoo argite sareen si jammarme kis jette gola sana seente nama arrabsitis silumaa malli saree akkasi. Kanaaf saree tokkoof garuu haaroo otoo hin taane deebisuuf hin dhufe sirna siraatan kan hin beekne akka bartuutti jechuudha. Waa'ee maan boochisini biraankii irratti umbaa jedha wanti koomantii barreesse muluun. Maalumaaf of fakkeessitu amma hin geenye maasoftu amma hin geenye. Ani waan yeroo hundumaa wanti na dinqu maal akka ta'e beektu amma hin geenye haasa'u amma hin geenye iddoo ofii kennu amma hin geenye baqa na dinqa wanta akkana. Mee amma yoona tokko mana qabdi tokko warra ishiin mana qaba tokko obboleettii ishiin mana qaba tokko adaadaa ishiin mana qaba tokko Itoophiyaadhuma sanyii ishiin mana qaba. Mee nama barsiise natti siluma warra barsiisi jedhee nagarrame. Ani mucaa sanaan fidu ulaagaan guutee ulaagaan barbaadeen qaba ulaagaan gochuu barbaade yoo kun jiraate mucaa sanaarra ani kana gochuun qaba kan jedhu ana keessa jira. Ataasofte ati afuufteef miti jechuudha kan inni godhu jechuudha. So tokkoffaan kan inni illee haasa'ee ila mucaa kana fidadhe lammaffaa guutte kan waan baay'ee haasofte sarratanyaan jedhin si jammaraan ila sarratanyaa kan fidadhen jedhe ila mucaa kana jedheen akkatti ibsu dhabeeni mucaa kanan fidadhe yaani naa hojjetti jechuudha jedhe naa hojjetti hojii na gargaarti jechuudha fidadhe kan isheerra hojjetu sarratanyaa guddoo dubara gurguddoo fiduudhaaf xinnoo rakkina qaba kanaafan dhiise jedhe malee sarratanya kana fidadhe kana sinin hin jenne kan hin kokkolfe immoo kokkolfuun narra jira afaan kokkolfe akka keenyaasa iddoo hin jiruuf hin kaa'u kolfuun qaba waan ta'eefan kolfe fidachuun birqiinatti ta'ee miti kan hin fide nama fidee of jala hojjechiisuu si jammar hin barbaadu ture hojiin na cannaqnaanaan namni sharnaafaa godhu jedhee fide hojii biraammoo waan kana hunduma nama hojjechiisu daa'iman qabu duddatti baachisuun qabu waan ta'e waan hin hojjechiisuun qabu fooqinaa qalqalsiisuun qabu waan ta'eefanii buna naa dafisti ergaa kaadhuma naa fidi manni koo daqiiqaa lamas waan ta'e naa fidi dhaqee naa fidi kanan jedheeni malee wanti biraa wanti fidadheef hin jiru fayyaan qabu waan ta'eef nama yeroon of jala deemsisee hojjechiisuun qabu. Yoo sadarkaan immoo namni akkana gargaaru kana caalayyuu ta'e kan biraatu ganaan fidatu ati gubattuu shan fidee gudiisitti fida. Shan. Intaama caalish basaan saati. Kanaaf ishee haasoftu ishee gola namaa jala deemtee saree namaan jettu sareen isheen atis galee juma maal taate irratti hojjetin piraankiin bochisi la sitti me baal gadiime eenyuun jettare ishiin ati jettu ishiin barsiisi la barsiisuu qabdan barsiiftu taanaan ishiin jettu ishiin walumaa galatti waan barreetu beetta yaadan negatiivii barreessite hunda offensive deebii dhufee jechuudha. Okay piraankii immoo kana nani jedhee yoo inni irratti hojjedheedhaan itum ta'eyyuu kanaas ila yoo inni irratti hojjedhee ajaran daa'ima immoo waan ta'eef waan waa'ee piraankii sin beektu lammaffaa immoo waanuma xinnoo sana dhugumseete daa'imni hin boochi waan ta'eef ila waan bachise natti hin mufatina jedhee akkanatti kolfee haasa'e gadheen immoo tus jettu faandishaa bishaan ibidda buute zayitii keessa buute tus jette ol baxabbatti ishiin akkasii booda maal taati iddoo tutaaltus hin qabdu laaftetum deebitee ibidda isaan keessa buuti ishii akkasiitiifis deebiin qaba jechuudha. Fus hin jedhe tolu yaadan fudhatiin. Kanaafi ani piraankii hojjedhee dhiisadha beekuu dandeessu. Amalli koos piraankii baay'ee namarratti hojjechuu miti.
Ani biraankuma hojjechuu baay'ee amala koos miti. Hojii namummaan hojjedhan. Maatti beektati waa'ee namummaa. Hojii namummaan meeseen mee waa'ee koo ilaalle. Yoo barbaadde jalqabaa dhumaatti TikTok soo barbaadde. Hojii namummaan hojjedhan. Hojii tustusii akka keetii miti. Si jammaroon hojjedheedha mooda mucaalleen ji'a dhuftiin afaana jiraachaa dhufti yoon tariirratti hojjedhe. Biraankiin ishii xinnoo miti guddaadhaan boochisaa wal ficcisiisaa wal lolchisiisaa waan ta'eef yoon jedheen haasa'e. Ani irratti hojjedhee dhiisedhaan beektu. Obsitee maan eeggatiin. Lammaffaa immoo yoo booche dhiiga kan booche ana biratti. Maa garaa lama si yaade lapheen. Laphee kiristaanaa miti jechuudha. Ana bira teessee iddoo biraa teessee yoo booche waan biraatti hin hiikkatin maaliif? Haati tokko la dhoqqeetti gadi cafaqxee tumti. Haatumti ishiin alte jechuudha. Lammaffaan immoo ishiin tokko tumtee yoo ishiin ergaa dhattee dhufu bad boochiftee funyaan dhiiksiftee miila cabsitee kan ashooqxee boochiste jirti haati ijji kun waan argeef jechuudha. Okay? Sittani masraatani. Ijoolleen alaa qabdee mataa ishii cirtee gadi tumtee wal tumtee kan galtu. Obboleessi qabee kan tumu abbaan qabee kan tumu. Daa'imti baadiyyaa immoo si jammar isaan guddatte. Ishumti magaalessa ka'u tumamaa baate wanti addaan jiru. Okay? Ani yoon biraankii boochise mee tasa naan jettee mucaan sun yeroo isaatti boochi maaltu si quuqe? Sittani maa yaani haati tumtee boochiste guyyaatti gizee 4 kan boochifte ijji koo arge 5 tumtee udduu keessa qonxooxee mucaan surma kan lammaddu jirti. Rukuttaa malee kan hin hojjan maal fiddagaam siifan deebisa. Ani waan boochise duute mucaan nama biratti fide sarraatanya isa biratti fide sarraatanya maani jedhee sarraatanya jedhee maayete qeensa yaafte akkana godhatte abarriftee mee koomantii seenaa laalaa warra sammuu qabdan afarfatte mee kana godhatte. Annama sanaa miti jammaru uumama malee mee gochuu hin dandeessu annama sanaa miti maatti na beektan an beektu waan ta'eef haasuuf taka. Of na seetiati ofiin nama daalteeti. Gadheen dhiqatamma koo ruubii koo geenya moo yeroo softu gadheedha. Saree nama saree jettu saree dhiqata koo kan kooti saree waan narraa hafetta ufu naan taatu ati ishii nama saree itti barreessite jechuudha. Ishii gadhee yeroo galte iddootti qubattu akkaataatti qubattu hin beekne karoora isaan baafan yoo kufte akkatti ka'uu hin dandeenyetu kanaasaa gadheen. Dhiqata miilla koo kan hin taane qinaatiin akkaan ajjeese. Qinaatiin kan ajjeese. Ishee akkasii saree namaan jedhe. Kan barreessite hundaaf koomantii barreessa. Alaa nama tokko laman jenne. Koomantii ishiin beekti waan barreesse. Harki ishii waan barreesse ishiidhaaf kan kaa'aa jira kan. Gadhee koomantii jala barreessite hundaaf kan kaa'an tokkoo fi miti. Saree buchillaa jechuudha. Warra yaada gaarii qaban daandiirraan dabsina. Akkuma nama sinii kaase fakkeenya sareen manna namaa seentee dubartii gaarii okkotee hidhatte jalaa dhattee jissitee gadi naxxee sareen sareedha kan. Isheen sun gaariin okkotee hiitee achi keessa. Sareen garuu sareen alaali kiskistee booda dhuftee seentee gadi jissitee maqaatti goote jechuudha. Maaliif waanna ishii gadi naxxee mana ishii keessa. Waar amana koo seentee sareen gadi naxxeetti jechuun jechi kun eessa garee sareen seennan. Kanaaf na jala seentee akka nammeenya dubbadhu akkan gadhee dubbadhu nan godhin ani keessi koo gaariidha eenyumaafuu. Arraba gadheeyyuu naasa'uun. Okay? Sareen seentee mana koo dhuftee kajeellaa dhuftee hin haasa'in. Sintaani taana yaanni koo sin fidhatu taanan geraawut na yala hir cablaa qabisbis takkaa gadhee haasa'een beeku. Yashee barsiisi oo indoo xiyyaan keessumni keessaan Itoophiyaa jiran isaan daa'ima fidan suni barsiisinnata isa guyyaa galchanii salkanii galchanii as massaay guyyaatti tokko itti kennitu ija koo kanatti argamana gola nama seenee xaraganiit iddarraaf edda finyaatan edda gadi beececan edda buna dhuganii tirfirraa arte guyyaatti tokko itti kennu nan beeka sarraatanyaa waan godhan Itoophiyaa keessa ija koo ishii kanatti arge dhageenyaan xaragdaniit isaa waan isin irraafe si jammara ofiifuu waan nyaatuun qabaadha Itoophiyaan hin sobu ofiifuu lama yookiin sadii nyaata miti tokko quufee nyaachuuf ofiif saatifu ongaa qilleensa irra kaatee fidee nyaata. Sarraatanya ammoo akka ija biraatti ilaala. Hojjettuu mana saatii gargaaru ufte immoo akka biraatti ilaala. Waan edda fi nyaata edda ilmoo saatii laate irraa ka'e xaragee itti kenna. Ani ginnama sanaa miti ishee. Yeroo tokko hojjettuun tokko quuftee gaarummaa gooteef sirra darbitiidhaaf malee nafaanaa nyaatti rakkoon qabu. Maaliif seete? Ana waan koddoo gaarii nagalcheen waggaa 5 jara nama 6
warri mana ijoollee afurii faadha mana abbaa mana oduma soobii tokkotti nyaachaa baani'anii fi jirra raba iddoon dura taa'e. Isa Dubaay illee miti iddoon dura taa'e. Masoobii tokko qursi misaa. Okay? Iddoo tokko jechuudha. Akka isaanitti sargii dhaqa akka isaanitti mana haadha isaanii mana obboleettii isaanii dhaqa jechuudha. Isa waanan beekufan ani immoo akka isaan na simatan tan simadhe gaarummaa isaan naa godhanii gaarummaan itti deeme. Ani soon akkas godhe wanti narraa hir'atu hin jiru. Isuman booda tursiisee qophaa laadhuuf yoo nafaana nyaatte wanti narraa hir'atu hin jiru wanti naa dabalamu hin jiru. Garuu yoo akkas goote tokko jechuu goote tokko hirra caalti. Inu utaalti ammeenyatti namatti deemti isa jedhuudha malee yeroo hundumaa saba koota afaan kootaa ta'uti. Jireenyatu akka mana namaa hundumtuu daa'ima isaa ta'u guddaa isaa ta'u akka mana namaa galee hojjetu nama godha malee namni mana namaa galee hojjechuun sirrii miti. Akka uumamaattu namni namaaf hojjettuu yookiin dadhabduu ta'uuni jechuudha. Hojjettuu jechuun afaan Oromootiin ashkarii jechuudha immoo yookiin sarraatanyaa jechuudha amma sirraan deebi'a. Hiikaa biraan qabu. Ana ta'ee si ta'ee nama biraa ta'ee ishii kana ta'ee jechuudha. Har'a maqaa biraa siinaa. Garuu an sarraatanyaa waamu maqaa qabdi maqaadhaan waamu. Garuu akkaataan isaa akkasuma jedhama. Amma soo gubatte gixximme hiriirree gubadhu malee jechuudha. Ishiin barsiisetti immoo isaan sii jedhame midhaanuu gizee tokko laatanii makaraa nyaatanii adagaa nyaachisaniit kennuuf. Sittanii ma isaati barsiisa dara. Warri ishii takka barsiisaniin beeku mucaa kan. Handooti ishii bira Finfinnee ji'a 9 teesse barsiisuu dhiisii midhaanuu akkaataatti laatte mucaan kanaaf as deebite jedhaan. Okay, natti maniin natti kennan gaarummaadhaan. Ana immoo na beeku jarri natti kennan. Daa'imummaa qabaniin na beeku. Yoo baadiyyaas ta'e na beeku yaafannoo koo eenyummaa koo. Finfinneedhaan namni barbaadeedhaan dhiisanii didanii anatti kennan. Finfinneedhaan gatii guddaadhaan itti kennu anatti xinneessanii kennan. Okay? Eenyu biraa dhufte Handootiyyaa biraa dhufte. Barsiisuu miti nyaata mana keessatu gaarummaan akka itti kennin abbaan ishii taa'ee natti hime. Okay? Kanaaf barsiisuu hin ofonfoliin. Itoophiyaa keessatti sarraatanyaa yookiin hojjettuu namni barsiise namni jiru hin jiru yoo gaarummaan gaariin lapheen baname kan barate kan quuqame kan madaa'e tarii kan arge kan gaarummaa yaade yoo geessee galgala barsiise malee namni fiiksisee mana barumsaa gashan jiru otoo akkas ta'e maal gochiidhaaf hojjechiisuuf fidee barsiisuuf fide. Maaliif ati hojjechiisuu jechuun mee hojii isa hojjetamu sana dandeesseen hojjenne sana hojjechiisuuf jechuudha. Ani immoo akkattiin fide maal akka waadaa galee yeroo booda waadaa galee anatu beeka. Hinafuufin fakkeessin kaawaan hin jirramin naaf fakkeessitu beedatti hin tolle. Addoon jirra waan of keessuuf meenatti hin tolle. Mee Itoophiyaa keessa eenyuun kan namni daa'ima mana barumsaa namaa galche kan nama fuudhee hojjechiisuuf fuudhee. Galchee mana barumsaa waaqa sodaadhu. Macaan xinnoodha. Haadha jalaa ba'uun barbaaddu kuni. Haa sirriidha. Hansaatii kanaati kunirraa duute kan nama 6-7 iraata godhee waxemaa sitti miti. Maal taati hojjette? Eessa turraa baqa? Hin guddataa deemtiyyuu karooratti tarkaanfatti ogummaa fakkeenya fudhattiyyuu. Kan ogummaa naa ta'e tarkaanfitu gargaarsa namni tokko nabirra hin jiraanne gara gaariitti na ceesise. Sa'aatii ishee karaatti narraa deemteerti. Garuu nama 7 jira abbaa kootu ana duuba ijoollee 5. Nama sanaafan gizee meeqa madabirra ol ba'ee iddeen akka nyaatanii bulan godha. Ani maafuufta baadiyyaadha bishaan waraabnee maal goone. Maafuufta maal taati maalan baachisa daa'iman na bira jira moo hojii hojjetantu jira moo biddeen tolchituun beekamti lamaamanu anatu tolcha. Maalin miidhamte adaraa hojiidha kun haadha jalaan baatu haadha jalaa gaxaritti qoraan dhala raabdi. 20 leetirii baatti dhugaa waaqa mucaarumti kun oo barbaadde viidiyoon si asoofsisiisa. Warra shii haadha shii jalatti garuu 20 leetirii isi 5 leetiriidhaan baachisu wanta 5 leetiriidhaan olin fuutu. Guyyaatti miti ji'atti olin fuutu waan 5 leetiriitu. Fakkeessin nafuufin sinqirqirsin naa galte hubadhu waan galteef achi teessee daggala keessa teessee naasa'in. Okay? Yeroo galte hin jiraattu. Isa naa dhufteetti jiraattu haasa'e malee sachii fakkeessitee naasa'in. Naa ibsimi naa barreessime obboleettii kee eessuma kee Handootoo kee yookiin Itoophiyaa ollaa kee warra barsiisan mucaa hojjechiisuudhaaf fuudhanii warra barsiisan warra gaarummaatti yaadan kan barsiisan nan beekasa. Isaayyuu warra gaarummaan itti baay'ate gaarummaan waaqayyoo keessa jiru ogummaan waaqayyoo keessa jirutu kan barsiisa.
Koon natti agarsiisi warra naaf hojjettu eefidi. Warri immoo birriin natti kennan tolaa miti. Tolatoo ta'e nan barsiisa. Tola jiraatti waan ta'eef laadhiifiin barsiiseen hamma irraa hojjechiifadha. Birrii barbaadan birriin natti kennatan feenan natti kennatan ilmoo isaaniiti. Simiti kan itti aanu ilmoo isaaniirra haa hojjettu birrii haa fiddu ani fidan. Maaf affaqxareeti laf jala jedhamu jaa. Warra dhaleen bar haa hojjettu birrii haa fiddu kanatti kenna. Anaa miti kan jalaa haatee fide. Maaf uffatee warra jalaa hin baatu tokko ta'e. Liki kan sitti ba'a baarsa fafaan balagee taanaan YouTube kanarratti. Garuu naasa'an takkaa naasa'een argitanii yeroo baay'een bira darbe tokko afaan lafan laftu. Yeroo baay'ee jechuudha. Gadhee faana dogoggoran gadhee faana ammoo hin kufan. Iddoo gadheen hojjette tarii mucucaattee beekaa ishiin iddoo mucucaatu si kuffisuudhaawu. Iddoo si mucucaattee kuftu. Akkatis mucucaattee kuftu si gochuuf iddoo mucucaatu hojjatti. Atis isuma ilaaltee yoo deemte sirrii miti. Kanaaf ogummaan qaba ogummaan hojjedhuun hojjechaa jira waan ta'eef ani gaarummaadhaani isarraa na dabsuuf arraba koo akka hin taane na gochuuf kan deemtu tokko immoo jirti. Sareen akkan jedhe fakkeenya kaase gola gaarii seente okkotee haati gaariin hidhatte aannan gaarii hidhatte chikeewwatte kan jiksitu jirti. Siifan kaasan ammasii. Okay? Dubartii distii qadaaddattee godhatte sareen tokko gola namaa ol seentee mana namaa ol seentee jiksitu jirti. Akka sanaati ishiin as jala seentee haasoftu akka sana. Sareen bargit mana ga'ee seentee hin balleessitu mana gaarii. Mana warra gaarii tol seenti. Manni warra gaarii immoo maaltu jira? Okkotee afaanidha distii afaan qadaada. Isa jiksiti isa saaqxi jechuudha sareen. Akka sanaati warra as jala seentee barreessite. Sana fakkeenya tokkoffaan sitti maguutummaadhaan. Adabaadhu na dabattu taan sittani ma waaqa abaarsa taanaan illa surma warra baay'atutu jira kan koo. Ashi barsiisi safuu eeggadhu gadi naasa ingaa barsiisi yoo barsiifte biraankii irratti hin hojjetin biraankii irratti hojjedhe amma daqiiqaa tokko boochise duute. Warri hedduu keessa qabaniitu manuu jiru warri haatiif abbaan dhalanii as massaay. Maaltu si amboo qabbaksiise amma mucaa kana fideen jedhee yoo ila mucayyoo kana fidee jedhee ka'ee waan itti ibsu amnaa ila mucayyoo kana fide yaani naa hojjetti jedhee fidee ishee kana barummaa piraankii irratti hojjedhe tarii yombochise ila nan kumatina jedhee haasa'e. Kaanuma maaltu si faxichiisuu dhaqe. Kanuma gadi naasa'in kalee ati akkas turte atis akkasuma turte gadi naasa'in yaasere gadi naasa'in barsiisi gadi naasa'in piraankii irratti hin hojjetini. Akka fixatte ka wanti qabdu. Maalitti na beektamee natti hima. Maalitti na beekta Itoophiyaa keessatti maal akkan ta'e deemu. Maatti na beekta gadhee. Tis hawna seete ani ilmoon haadhaaf abbaan qabne baradheen kolleejjii xumureen hojii mootummaa jalqabee ji'a torba jedheen dhiisee deemu. Hawna seete ogongolee tisi. ABCD kan hin beekne meeqa barreessa kan amma barreeffama illee sirreeffattu. Ani namni digaaf hin qabne jechuudha. Mana namaas hin gallean. Okay? Ani kan haati fabbaa irraa duute yoo nasira kufte waggaa torbannaa teessi kudhaninnaa geesse baala goofte kufte ani garuu baradheen. Eshi namni nan gargaarre baradheen xumureen kolleejjii xumureen akka dhala namaa gurguddoota faana hojii jalqabeen ji'a torba kana caala guddachuu barbaadeen biyyaa bahe malee akka kee baalagaa ofii miti. Gola kun naachi gonna dhoqqee hartuu kan baate natti naasa'in saree. Eshi deemnaan immoo jedheen akka namaatti nama baay'ee gargaareen yoon hodhaa jechuun baay'ee humnaan illee itti seenanii fudhatan namni meeqanaan fayyadameen. Eshi qorara nama meeqatu gadheeti yoon waggaa 7 edda biyyaa baate qorara nama tokkotu uffifteen beektu. Dabilii deebisee baroota 3 dhufee baroota 3 as deebi'ee qorara nama meeqatu uffise. Eshi kan dubartii meeqatti kan dhiira meeqatti. Sanyii namaatti. Gargaarameen jiraachaan jira dhaabee to'ati na bukkeen jiraanne to gadheen meeqa na bira hin jiraan ofii kooti akkattan jiraachaa jiru beekta. Siraatan gaa'ila koo dhaabadhe ofiin nan qixxeessin ishee nan jedhe malee jechuudha. Ofiin nan qixxeessin gadheen tokko hundaa miti inni gaarii barreessa ofiif beeka gaarii barreessuusaa isheen gadhee barreessa jechuudha. Ogummaa kootiin mana koo keessa jireenya koo keessa Itoophiyaa keessa galee jiraadha. Ati siistama isaatu hin beektu yoo galte. Siistamatti jiraataan hin beektu yoo galte. Oto ogongolamtu oto qilleensa jaamee jala seentu badda.
hin mul'attu amma galtee too ji'a lama Itoophiyaa keessatti hin mul'attu ati miidiyaa irratti feesbuukiin hin mul'attu meeqan beeka kan hin mul'anne nama torban na bukkee jira namni eeudhaa dhufe namni afurnatti dhiyaatu isaan kan namni biyya alaatii dhufe kaameeraan itti qabeen sodaatu hin fiigu waan fiiganiif isaantu beeka atis nama sanaati bor mana keessa burcuqqootti dhuddulaaskitiidhaan dhuddannaa galte hin fakkeessin har'a achi jiraattee sumunis la zara yoo itti fayyadamu beektu kana yoo qabaatte malee callaa kana yoo qabaatte miti kanatti fayyadamtu kanaan bir hojjettee fi callaadhanii miti kanatu hojjeta okay sanyiin kanaan jiru yaa gadhee gadheen innaan irratti haasoftu hin jaalladhan gaariin sanaa on afaan haasa'e okay gaariin yaada gaarummaa yoo naa burqisiise kun dogoggoraan irraa deebi'uu naan jedhee nan beeka gadheegin hin jaalladhu afaan haasa'u ishii nan madaaltu waan ta'eef hin jaalladhu kanaaf deebinsi quubsa'ee yaada barbaannan dabali barreessi sittan hima siingaluu yaadaatu otumsitti mani'uu siingaluun bara sigaarummaa innaa sitti deeman siingalle yeroo si arrabsan isaa siigallare xinnoo innaa isaan siigala garuu